السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كم ورطن سنين جاتي كن ولو نيوز نيتورك. ورسالة حرك ابن كان كابا أورميا يوكيو بدون أورمو ولو تي في كاننا موكا قطوبياتس أرجمن ورسالة داداتي في قسمة يا دومتا وانجلو كوجي مريحنوتا كن مريدا ولو نيوز نيتورك الراسين تربونا بوليس كيسان أحمد إبراهيم Odeessaalee haarawaa jiran lolli kaabaa maal ta'ee walloo irratti kaka'umsa waraanatti deemaa jechuutii fi qabiyyee warra mana hidhaa jiran akkam akka tahan obboleessi keenya hanga lubbuun darbuu biraa kan gahee akkuma yaadatamu akkuma barruudhaan ammaan dura ibsuu yaalleerru waan hedduutu jira. Isa kanneen keessaa tokko waa'ee uummata keenya mana hidhaa jiraniiti. Egaa kanaa fi kan fakkaatan qabannee isiniif neerra dursi odeeffannoo maal fakkaatas jedhu odeeffannoo jiru keessaa walloo aanaalee hundarratti kaka'umsa gara waraanaa ka'a isa jedhu uffata militarii uffatanii Itoophiyaan gaafa jigduu ilmaan Itoophiyaa akkas waan adda addaa jedhanii adda waraanaatti deemaa jechuu torbaan kana baatii irraa hanga dawwee hartummaa irraa hanga fursee yookiin hanga qorii caffaa irraa hanga jiillee dugugguruu kana keessa deemanii gara duula lolaatti kan jedhamudha. Lolli suni hoo isa maal jedhudha? Lolli sammuu biyya humsanii lolli kuni gaafa lubbuun dhaabbatee waa'ee araaraa haasa'uu Itoophiyaa lamantu wal lolee walitti araaramuu dandeenya jedhamee haasa'ama. Gaafa lolli ka'e immoo ammumatti jarri sun Itoophiyummaan irraa haqamee warra nu hatuu warra akkas godhuu warra inumaa warra mirga bittaa jedhamu olitti ilaalama jarri kuni gaafa tokko Xaaliyaanii wajjin Ingilizii wajjin gadi taa'amee waliin biyya bushina jedhamee mari'atamee biyya kanatti fakkaatu seenaa keessatti warra darbe keessatti abbaan kanaan dhaadus isaanuma isaan kuni baaga warra mirga bittaadhaa Xaaliyaanii fi Ingilizii olitti ilaalaman tahanii maaliif waa'een araaraa haasa'amaa ture maaliif dhokatamee halkan wajjin ususamaa ture baaga jarri Itoophiyaan tahanii afaan managaatiin dhumuu qabaa gara adda waraanaa Itoophiyaatti jiguu fi jechuun hin barbaachisu isa jedhu kun yaada Oromoota walloo ta'ee mul'ate irratti fakkaata amma maaliifini hedduun isaanii waan kana waan jedhaniifu dubbiin jiru tokkoon isa kana odeessaalee biraatiin walloo aanaa baatii irratti akkuma ammaan dura siniin jenne milishootii hamma nuti hin deemnu jedhanii qabu hiikkachuu bira gahanii aanaa dawwee harawaa bakka warreen salaamaa jedhamu maal deemanii shanee balleessuu fi ajandaa shanee balleessuu fi namni tokko biddeena lama biddeenni lama aanaa dawwee harawaa irraa ka'ee hanga raayyaa bakka waraanaa gahu hin goguu hin baduu hoy yoo ta'es biddeenichi asitti hajaameeti moo akkam isa jedhamu kunillee lama bichaa miti akkatti biddeen fiduu qabdu jedhanii waa'ee biddeenii walgahii irratti biddeen fiduu qabdu jedhanii waa'ee biddeenii haasa'anii dhageenya. Inni biraa gama biraatiin aanaalee hundarra deemanii waraanaaf qophaa'aa waraana deemuu qabdu gootonni warra raayyaa akkas godhanii kan warra marsaa akkas godhanii maal namoota tokko waamaniiti. Haalli lolaa maalirra jira isa jedhu fagoodhaan suni hedduu dubbiin isaati. Kunniin suuraan kunni achirraa kan nutti dhufaa jiru suuraa akkasii kana yeroo agarru maali waraanni Itoophiyaa maal ta'e akkamtu taa'ame haalli lolaa kan nutti mul'ataa jiru isa kanarra dhaabbannee ijoollee keenyaan gara bakka waraanaa deemaa jechuun xinnoota kan dhiba abbaan waa'ee lolaa kana halkanii guyyaa nu oofu immoo jara akkuma suuraa irratti agartan kana isaan kanatu waa'ee lolaa akkamitti akka Itoophiyaan fakkeenyaaf Biraanuu Naggaa Izeema maaliif ijaarte Gimboo Sabaatti immoo Izeema maaliif ijaarte jennaan Itoophiyaarraa Oromoorraa Itoophiyaa baraaruu fi jedhe Suyoom Tashoomee ammaan dura ilmaan Tigraay akka kobilistoon yaada walqixaa kan TPLF irratti ijaaramu waan qabanii hundi dhumuu qabanii jedhe kana qophaa miti amma deengada takka makkii konkolaataan tokkollee Tigraay sheenuun qabu jedhe waan Tigraay hin jedhe kana Oromoonis akka jedhu amannee beeknee ummanni kun uummata kanaa ta'uu beeknaa jechuudha. Warri har'a Itoophiyummaa nuuf labsuu jiru isaan kana dhugama walitti himna. Oromoon biyya isaarratti ajjeefamaatii dhumaatii jira. Namuu waan argaa jiru
deemanii maallaqa kadhatu Dabub Walloon birri hammanaa kenne fakkeenyaaf asirratti Dabub Walloon የደቡብ ወሎ ዞን በራያ ግንባር ለሚገኙ የወገን ጦር 1.7 ሚሊዮን ተኮፊ ቱቃ ቶርባ waan ta'u midhaan kennanii kun amma waradaa tokko akka jechuutti fudhatanii kana kan maxxansaa jiran amma maallaqa fidaa akkas fidaa qotiyyoo fidaa eessa hartummaa furseen tumaa misalama kenna jaani maali bara darbaa isuusii meeqatu qotiyyoon geessame oromiyaa irraa eessarra bara kana garuu dubbiin gara biddeenii deebiteen siyaahi okay kan biddeeni bira dabarraa inni biraa waa'ee waraanaa kanaan wal qabatee dhugaa yoo walitti himne garatti oofan wallaalanii makalaakayaa kottaa sheenaa akkasidha makalaakayaa maanduras itti guuraniiranii waraanni achitti wal ganuu diraamaa adda addaa walirratti dalagu fakkeenyaaf kanneen nutis murkeenyaa qabneerraa jedhanii murkeenyoonni kun himee dhugaa dubbachuuf namni afaan taankii lola keessaa bahee nama baay'ee keessa seene koronaatu na qabaa jedhee akkuma yaaddanitti koronaa sodaatee kan maamaa yookiin maaksii jedhasan nikaa hataani uffataa jettanii yoo yaaddan xiqqoo takka karaan ni dheerataa haa ta'u malee yaaduun hin dhorkamu inuma yaadama garuu wal shawwaduun akka jiru lola keessa immoo propagandaan gizema jira namoonni beekaa eenyurrattu dhokateen beeku haa ta'u malee propagandaan gariin kan fakkaatu miti kan hin fakkaanne kan akkasumatti deemu egaa maal jenneeti achii fi asii murteessuu dandeenya maalumaafuu gara duulaa deemuu qabdu jedhanii uummata kakaasaa jiran fakkeenyaaf uffata waraanaa uffatanii warri godinicha bushan uffata waraanaa uffatuudhaan gara waraanaatti deemna waraanni achi deeme immoo akkas tahee jedhameeti haasaamaa jira akki tahe immoo akka kana fa'aadha akkuma agartan kana warri TPLF kanneen waraana Itoophiyaatti boojinee qabneerra jedhanii ragaan isaan dhiheessanis isa kana ragaan kun fudhatama qaba hin qabu isa jedhu nuti murtiitti kennuu dun taane ummati namni ijaan argu murtii kennaa isa kana immoo kanatu sobaa kanatu lola kaamuu keessatti propagandaan lolaa akka jiru ni beekama inni sunis sobanii fakkeessanii ummata gara ofii barbaadanitti oofuudha. Gama biraatiin mootummaan isaan kanaa anatu boojii jechuudhaan akkasitti maaskii kaa'atanii fuulli isaanillee nama aduu fi rooba keessaa dhufe fakkaatu dhugaa yoo dubbanne warri waraanaa sun ni fakkaata. Egaa koorsima fudhachiisanii yoo soban isaa sun hin beeknu haa ta'u malee akkaataan itti isaan agarruu fi isaan kana agarru wal adda aggaalaallee isaan kanatu irra fakkeesseera yoo lachuu propagandama lolaa tahe isaan kanatu irra fakkeesseera fakkaata yoo silaa dhugaa ta'e dubbiin ilmaan Itoophiyaadha akka kanatti jira inni tokko booji'ee inni tokko akkas godhee biyyattiin akkasitti jirti namuu kan sodaateeru immoo egaa akkuma beekamu naga higgaa dhabamee hunduu gara hin taanetti deema isa kana amma kan biraa mana hidhaatti ilmaan walloodhaa mana hidhaatti guurraman hedduun kan akkana jennee dubbatuun illee nutti ulfaatu rakkoon gurguddoon rakkoon akkana jedhuu hin dandeenye kan uummatarra gahaa jiru obboleessi keenya akkuma beekamu kaleessa Muhammad Awwal Nuuruu mana hidhaatti lubbuun isaa baatee jechuutu dhagahama. Muhammad Awwal akkuma nama kaanii gaafa kaan manuma isaati bakka jiraatu jiru kamisee ganda duwwaa jaha akka jiraatu inni immoo dhalata gara aanaa dawwee harawaa akka tahe hedduu maatiirraa kan odeeffanne innis Muhammad Awwal eega gaafa shaneedha jedhamee qabameeti taraa takka kamisee shawaa roobit dasee awaash bakka akkuma ummati keenya kaan oofamaa ture oofamee achi deemee achiin booda reebichi tumaatiin hedduun eega irra gahee akkuma beekamu biyya keenya irratti namni waa wal jibbuun yoo duraan mootummaa yaadigii fi yookiin mootummaa ammaan dura mootummaa wayyaanee jennee waamsanii fi warra isaan hin jibban jedduu jibbaan ture akka amantaatti akka gandaatti wanti adda addaa namni waliin jibbin hin jiru jibbaan ilma namaa rabbitu wajjin uume moohatuu qaba maleedha namoonni biyya keenya irratti waan hedduudhaan wal xoqqomanii abalu shanee ture
shanee ture yeroo jettu waan jibbituun barbaaddaa isa keessa ragaa qabatamaan kan qawweedhaan fixan kan hidhaatti guuran warra ati sunnaa ati soofiyyaa ati warra wayyaanee deeggaruu ati warra abaa'oo deeggaruu kaafaa'oo deeggaruu warra jedhuun akkaataatti wal jibbuun ati nama jibbitu yoo qabaatte deemtee biltsiginnaa bira deemtee ani shaneen hin beekaa si waliin dalaguudhaaf qophiidha shanee sinii qabsiisaa yookiin sinii ajjeesa jetteeni abbaa barbaadde akka qabsiisaa rashanaa akka turte si beeknaa jennaan jechuu warra akkasiitiin yookiin warri akkasii akka dalagamaa ture ragaan qabatamaan namooti dhukkubsatanii kan du'anii kan mana isaaniitti reebamanii maatii wajjin ajjeefamanii qabballee kanatti dawaa cafaa kan akkuma guutuutti haga qalloo haga eessa akkasuma dawwee harawaa irratti wal jibbaa jecha namni akka wal rashansiise waan hedduu wal goosise ragaa qabatamaa namooti du'an maaliif akka du'an namooti ajjeefaman namni isaan jalaa du'e himaa turanii Muhammad Awwal warra akkasii qabame keessaa isa tokko sochii siyaasaa kee ture Muhammad Awwal akkas ture isa jedhuun suni guutumti ragaan hin jiru jedhanii inni nama dalagatee nyaatu nama dalagatee maatii jiraachisu ijoollee afur qabaataa ture haadha manaa Saudi Arabiyaa deemee dalagatee asii galee daldalaa akka turee fi haadha manaa fi ijoollee afur akka qabuu fi magaalaa Kamisee akka jiraataa ture. Kana hunda biraa yoom deemee shanee tahee akkas isa jedhuuf suni firdiin kan ummataa taha haa ta'u malee Muhammad Awwal kaleen isaa lachuuhu eega hojii dhaabee yookiin dhukkubni itti baay'ate yaala olii gad deemee akka yaallatu orkamee dhumarratti gaafa lubbuun isaa gara bahaatti dhiyaattu jechuudha yookiin akka inni hin hafne gaafa beekan ni yaallattu jedhanii to'annaa nama jara kanaa jala duma jiranii gara mana yaalaatti geessamullee lubbuun isaa dabarte. Lubbuun isaa eega dabartee illee piroosesii dhibbatti godhanii haga reefa baafatuudhaaf yookiin hunjinaa ida jennu san baafatuudhaaf rakkinni hedduun akka qaqqabetti haasa'amaatiin achiin booda inni gara fuula rabbii deemeera. Qaadii lafaarraa hojiin isaa kaafamee gara qaadii samiitti kaafameera yookiin gara qaadii qaadootaatti kan Muhammad Awwal akkanatti dhumate warri hafe hoo isa jedhu moonni kaan warri hafe hoo kaleessa hin dagannee barnuti kaleessa hin dagannee kaleessa maaltu jedhamaa ture ummata kana walitti qabanii qawwee isaaniitii wajjin walitti qabanii kaleessa maal akka jedhamaa ture hin daganne ni yaaddanna dhugaa dubbachuudhaaf. Warra akkanatti as keessatti walitti qabame akkana jedhame sanii wajjin Muhammad Awwal isa tokko jechuudha. በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር በሚገኘው አሸባሪው ኦነግ ሸኔ ላይ በተወሰደ እርምጃ ከ100 በላይ አባላቱን በመደምሰስና በርካታ አባላቶቹን ከነጦር መሳሪያቸው መማረኩን የመከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ ጥምር ኃይል ገለጸ። አሸባሪው ኦነግ ሸኔ ሀገርን ለማፍረስ አልሞ እየሰራ ያለ ቡድን መሆኑን የተማረኩ የሽብር ቡድኑ አባላት ተናግረዋል። ጥምር ኃይሉ የሽብር ቡድኑን እስከ መጨረሻ ተከታትሎ በመደምሰስ የህዝቡን ሰላም ለማረጋገጥ እየሰራ መሆኑንም ገልጿል። በቀለ ተሾመ አሸባሪው ኦነግ ሸኔ ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት ሀገር ለማፈራረስ ብሔር መሰረት አድርጎ በንጹሃን ላይ ግፍና በደል በመስራት ላይ የተጠመደ የሀገር ነቀርሳ መሆኑን ከቡድኑ ጋር ተቀላቅለው ሲዋጉ የተማረኩ የሸኔ አባላት ይናገራሉ። አከና ጀደመቱ ልጅቹ አከና ጀደመቱ ኡመኒ ኩን የሮ ላላን ወራና ፈካታ ወራና በሶና በሄና መሎለ ፈካታ ኡመቲ ለፈቲ አገርተን ኩን አከና አካታቲ ዜና ሆጀተን ከና ጀራ ከና ሰገሌራ ዴቢሱ ይወላል ገሩ akkana jedhamee dhugaa fakkeeffamee akka haasa'amaa ture waliif himuu fi walii gashuudhaaf akkana kan jedhamaa ture ka jaalateefis ka jibbeefis kanaafuu jara kanatu mana hidhaatti dararamaa jira egaa dararaa gurguddoo akkanaan nurra geesse tana keessa gariin gara lubbuudhaan addunyaa kana gadhiisee deemuu bira gaheera jechuudha. Isiniif galee Muhammad Awwalis rakkoo akkasiisan irraa warra akkamitti akka jiran mana hidhaa akka jiran beeknu irra waan baay'inni warra walloodha keessuma keessa ilmaan baadiyyaa eessa akka jiran hin beekan mana hidhaa kam akka jiran hin beekan ittillee himamu warra magaalaatu haga ta'e informationii qaba bakka adda addaatii deemee gaafatee waa jedha malee warra magaalaa takkallee warri baadiyyaa ilmaan keenya yookiin du'eera yookiin gaafa tokko nu baha jedhaniituma eegaa jiran kuma quba hin qabanii jechuudha. Kana faatu nu mudate egaa asumaan maatii Muhammad Awwalii fi akkasumas hiriyoottan isaa hunda rabbi rahmata akka godhuu fi isaafis isaaniif akka sabrii kennuuf kadhannaa fi carraa warra kaanii hoo maali
carraa warra hafanii hoo maali qabaan isaan mana hidhaa keessatti qabamaniiran akkami manni hidhaa sunuu hidhama seera namni seera cabsee mana murtiitiin gaafatamee abbaan alangaa dhufee irratti himata banee achiin booda mana murtii waan akkasii miti. Kaadiree miti dhuftee halkanii guyyaa isinimma akkasii isin hattuudha isin shaneedha sheeka gurguddoo akka sheek Abdullatiif fa'aanati dubartii daffartee waan salpha jechuun nama salphachiisu akkas fa'aa jedhaniin jedhan. Wahuma shaneen akkas dalagdee wayyaaneen dalagdee jedhan sanuma jedhaniin jechuun wanni biraa wanni addaa himatan hin jiru. Hangana takka geenye hangana takka bakka jirrutti immoo saala takka malee ija ashaboodhaan ija dhiqatanii kottaa waraana deemnaa waraanni barasuma kaleessa bakka kanaan nu geessani kaleessa nurra jettanii nurra shanuu jalqabnaan ummanni ofirra lollaan gantuu biyyaa jettanii hidhaatti guurtassanii gantuu biyyaa jettanii faannoo zamachaa minilikkitti fuutanii kennitansanii bulchitootaa fi warra nageenya ofiin jedhu lafarra jirutu ummata mana tokkomee akkuma kanatti guuree warra zamachaa minilik jedhu sanitti kenne isaa sun immoo ummata keenya rashananii jechuudha. Dhugaan lafa jiru kana fudhadha hadhaa'us. Kanaafuu lolli gaafa dhufe ruhii ofii akkatti baraarsu kufee kuffisuun tahee jalaa maquun tahee abbaan ni beeka. Siniif galee kanaafuu asi teenyee wanni nuyi asiin tana bu'aa asiin tana koraa kottaati Itoophiyaatu jiguu fi Itoophiyaan zamachaan minilikiin jaarramte ilmaan wallootiin yoo jigde malee hin jaarramtu. Itoophiyaan zamachaa minilik jigsuudhaaf jaare achumaan jigdi suma santu jiga zamachaa miniliktu jiga malee Itoophiyaan jigdu. Siniif galee zamachaa ilmaan minilik har'a Itoophiyaa har'aa jigsineetii ishii bara 120 har'aa duraa jaarra jedhee lafaa ol ka'e ilmaan wallootiin wajjin hin jaarramtu. Itoophiyaan har'a jiguu kaate ishii jarriin jaarra jedhasani malee Itoophiyaa ishiin sabaaf sablammiin walqixxummaa amanee jiraatu numa jaarramti. Kajaalateefis kajibbeefis. Walaakin har'a Itoophiyaatu diiggatuu fi jedhanii Itoophiyaa miti inni har'a mana hidhaa keessatti jiru kuni maal isaan? Itoophiyaa jechuun kun ma'anaan isaadhaa kitaabuma maddammariisanii moo namoota moo sheekoleen dubartoonni illee kabajaa dhabanii jaarsoleen gurguddaa fi daldalaan magaalaadhaa ijoollee walitti qabamee nuti shanee turre nuti maal turre jedhaniini kan biraa qabeenya uummataa haganatti hin tilmaamamne guuranii kuni astaffaanaachoo jedha namtichi astaffaanaachoo agartanii ni tufsiifne jedhe namtichi meeshaa lafatti guurisan. Amma kinoo deemanii nuti akkasii bara darbe sangaatu kenname baran ammoo biddeen lama jechuu jalqabaniirani. Egaa akkuma baraa bulanii bara biddeen lamaatis tahee bara warra kaanii akkanumatti zoonii yookiin walloo kibbaarraa guurreerra jedhanii kana agarsiisanii namichoon inni biltsiginnaa wallootis wanta uffatee deddeemaa ture. Nuti immoo rakkoo kanamaa nuu hiikuu dhabdanii kan namni mana hidhaatti du'u kanamaa nuu hiikuu dhabdan jechuu gaafatu yeroo sodaanne yeroo sodaate ummati kun nuuf haa bahu ummati kun badii tokko malee hidhamee biyya qotee bulaan horsiisee bulaan daldalaan nagaatti dhabetti ajaja warra kanaatiin bakka tokkollee hin deemnu bakka tokkollee lola hin deemnu biyya keenya irratti dhumnaa jedhee gaafatu qaba. Gama biraatiin inni isaan asiin wal horotan inni kun akkana godhee jedha inni kun waraana hangana booji'e jedha warri TPLF kanneen hunda boojinee kana qophaa miti 6,500 boojinee jedha torbaan tokko keessatti. Ammallee warra boojinee fi bakka tokko qabaannee boruu ganaa ibsa kenninaa jedhaa turan. Warri mootummaa Itoophiyaadhaa ofiin jedhu immoo isaan kana boojinee jedha. Isaan kun yeroo laalle mataan farra zamaadha. Diddiimoodhallee dirree waraanaatii dhufaniif fakkaatu. Kan daganaa nama baay'ee kana sodaatanii maaksii godhataniiranii. Kalla jarri kun warruma TPLF biyyoo keessatti amata guutuu rigee sana xalsiisee afaan taankiitii fi diroonii jala fiigaa turetu amma koronaa sodaatee koronaaf diroonaa isa kamtu nama dura ajjeessa jedhu gaafiin kan uummataa ta'a. Kanaafuu warra TPLFis dhugaa dubbachuudhaaf waraana booji'ame ni fakkaata inni suni
warra bara darbee ta'inna kabaranaa ta'inna san abbaan waraanicha bobbaase qofaatu akka gaariitti beeka. Abbaan waraana kana bobbaase kuni kifila xoorii ebaluuti, kuni gaantaa ebaluuti, kuni iizii ebaluuti jedhee koorsii kam jala akka deeme warri biyya keenuu himu warra waraanicha bobbaase isaanillee himanii ni beekna. Haa ta'u malee nuti amma propagaandaa isaan dha'an lafarra waan jiruun laaluudha kan qabu. Laakiin ija dhiqatanii janaazaa lafatti nu harkisaatii lafee dheengadda bakka hin tane jedhamutti waraabessi guyyurraatti taphaatii yoo rakkoo sirrii hin hiikamin nuti rakkoo biltsiginnaan kufiisarra kaateef hiikuu hin dandeenye. Oromiyaatti ilmaan Oromoodhaa warra zamachaa Minilikiin dhumaa jiran yoo dirmatuu feetan yaa warra Walloo yoo dhugama gootummaa keessan kana gara biraatti deemtanii agarsiisuun hanganuma hunda dirqama ta'e Horra Guduruu deema Wallagga deemaatii finxaalayyoota san nuti minishaadha jedhaati achi deemaati mootummaa Shimallis Abdiisaa waraqaa naqadhaa uummata san eegaa yoo bakka eegdan dhabdan abadan warri kaabaa yoomuu shakkiin kiyyarri guddaan yoo har'a adda waraanaa dhaqxan warruma si waliin loluu dhaqxantu si lola warra zamachaa Minilik agartan namicha boojihame jarana footoo isaa fideen jira. Tura footoo sin agarsiisa namicha Asamminoo Tsiggee dhaabban biyya jaaree Husii jedhee dhaadannoo kilaashii wajjin irra kaahee akkasumatti harka warra jara tanaa sheene Asamminoo Tsiggee garaarratti hidhatee isaa sanii wajjin akkatti kaloluu deemtu mee rabbi guddaatu beeka maalumaafuuhu warra ija ashaboodhaan dhiqatee bara darbee bilulula deemee dhufee gaafanni dhufe qawween dhaamee goota jedhameeni qawwee shallamamee akkasii jedhanii waan akkasiiti immoo tokko eegasanii kenoo funyaan ishiidhaa gara samii ol qabdee mala hin deemtu nutis deebnee funyaan gara samii ol qabna warri jettan funyaan akkuma samii ilaaleen raayyaa qobboo fi gara waaldiyaa kanatti yoo hafe namni kaasee gashee funyaan kee biyyoo jala sii dabarsu hin jiru. Kanaaf adaba godhadhuu mana kan kee taa'ii walirra inni lolichi yoo naga bu'e naga yoo naga hin dhabamne ganama sii dhufanne akkuma bara darbee san gasaggasee waggama dhufe san murtii haqaa murteeffadhu. Nama ganda kee irratti lole kuffisuu gari baqattu waan hin jirreefuuhu murteeffadhu siin jenna. Kana malee wanni jiru gama lolattiin deemee akkas godhaa inni sun waa sifiixu miti. Waan deemte illee humaa fiduu dandeessu miti. Siniif galee waan deemtee humaa fiduu dandeessu miti. Kanaaf waa'ee kanaa yoo hangana jennee inni biraa ammallee baadiyyaa keessa deemanii uummata baadiyyaa goyyomsanii kottaa Itoophiyaatu jiguu fi biyya loltuu qawween sinii kennama rasaas sinii kennama qawwee fi rasaasa maalti godhanne bakka lafatti gatamee baqatamu dhaquuf deema achitti maalti godhama abbaan waraana kanas akkana godhee akka inni umuraan hin qabaanne godhaa jiru immoo lola waan deemuuf hin beekne gaafa deemu waan biraa jedhameen yeroo achi ga'e waan biraatu siin jedhama jechuudha. Kanaaf asirratti obboleeyyan keenya mana hidhaatti sababa kanaan waraana zamachaa Minilik jedhu kanaan obboleeyyan keenya mana hidhaatti rakkataa jira san yaadadhaati achiin booda siisaammaa hidhamanii ani duuba asitti hafe akkamnaan jedhama maalifiini warri zamachaa Minilik jedhee ana hidhaatti darbate isaan kana maalifin deemee lola isa jedhu mataa keessa sammuu keessa kaahattee gaafii gaafatu qabda. Odoo xiqqoo takka uummata keenya kana kabaje mootummaan kun ammumallee itti haajee bar jira waan tokko namni ammumallee kottaa kalaas dhiifama sinii godheera ammaaf warra hidhaman dhiifama godheeraa fi garuu lolika ganaa dhufee gara lolaa deemnaallee hin jenne jechuudha. Warra lola jiran sun isaan sun shaneedha juntaadha jedhee hulaatti cufee warra hidhaa jiran kumaatamaan lakkaawwamu qawwee walloorraa hiikame qawwee kumaatamaan lakkaawamu aanaa tokkorraa 809 dhugaa dubbachuudhaaf daataa hammas gahu quba qabaataan turre inni booda kana keessa beektoonni yeroo naa himan qawween walloorraa hiikameeru kan waraqaa qabu qophaa lakkaameetu kan kuma lakkaamuu bira gahu kan waraqaan qabne kan abbaan hin dubbatin afaan isaa qabatee jechuudha zim jedhee mana sakatta'amee bahe waraana hedduu akka ta'een hubadhee booda kana dhugaa dubbachuuf meeshaan hammasii walloo fuudhamee ammallee namni qawwee harka qabatee deemu nima jira isa jedhu hamman bira gahu takka jechuudha daataan yookiin namni meeqa akka qawween irraa fudhame yeroo haasawan. Kanaafuu waan kaleessa taane yoo irraanfattan har'as deemtanii dhugaa dubbachuudhaaf uummata keenya kana hin beeku jennee kan tiimaa jirru itti himaa jirra biyya kanis
bara darbis biyya keera warri biyya kee warri utaalee asii fi achi utaalee jara kana wajjin lola deeme gaafa dhufee gaafa saar nama rashana san wajjin rashanu ture qabatamaan ragaa qabatamaadhaan abaluu ajjeessiise gaafa sanii fuudhee deeme isa jedhu kaadiroota yemanii keessaa dhufan bichaa duun taane warroomtee ani abbaa biyyaaf hin jedhu namoota hedduu nama ajjeessiisan hedduutu jira. Egaa kanaaf waa'ee waraana kaabaatiin wal qabatee wanni jiru akkasin hin jenne kana ammoo lola kaabaatiin deema jedhu jarri abaluu amaanatu moo'ate isa jedhuu fi warri TDF of hin jedhu waraanni Tigraay kana mootummaarraa boojine jedhu kana qophaan miti waraana hedduu hiriirsanii maqalee keessa miilaa yeroo oofan kaan madaa'ee kaan wal baatee yeroo deemu hedduu agarsiisanii mootummaan Itoophiyaadha ammoo isaan kana boojihee TPLF lola irratti hin boojee jedha. Isaan kun TPLF isa jechuudhaaf firdiin keessanii namoonni kun yeroo laallu namoota dirree waraanaatti dhufan hin fakkaatanii kan itti aanu ammallee maaksii namni kaahatu maaksii dhugaa dubbachuudhaaf nuuf hin galu kaan ammoo akkuma agartan kana lola propagaandaatu jira propagaandaan kana sodaachisanii deengadda nama keenya eessarraa akka baqatu godhaa turanii eessarraa akka baqatu akka godhan keessaa baankii cufuu jalqabuudhaan TPLF isinii dhufee akkas jedhanii waa'ee gootummaa isaaniitii fi maaluduma haasanii jeddumaan ammoo jarri dhuftee lafni baduu fi kalaas akkas tahuu fi jedhanii uummata sodaachisanii sodaa akkanan jenne namni qe'ee ofii dhiisee baqatu jalqabee ganaa lola raayyaa qobboorra jiruuf dasee fi kombolsharraa namni gara finfinneetti konkolaataa dhabe miilaan deemuu jalqabee dhugaa dubbachuuf waan hin ta'a jedhamee yaadamnedha. Kana kan propagaandaa kana deemsisu jiru abbaan propagandoota kanaa tokko Suyum Tashoomee jedhama. Inni kan hiriyaan isaatis sanuma jarri waluun fakkaatu akkuma agartan kana jara kana jechuudha. Gimboo sabaatti yookiin maqaan isaa maali Izeemaa maaliif dhaabdee jennaan Itoophiyaan kaa Oromoo lamatti haadagnu jedhanii Suyum Tashoomee viidiyoon isaanii jira. Ilmaan Tigraay akkuma kobilistoonii dhagaa lafaa kaabbamusanii gosa tokko soofamanii TPLFummaa waan soofamaniifuhu hundi isaanii dhumuu qaba jedhee ibsa kan dabarse aktivistii mootummaadha kan guyyaa hunda anaatu ministeera Itoophiyaa hundaa beeka jedhu Suyum Tashoomee jedhama. Jara kana jechuun har'a kan kabaja Itoophiyaatiif dubbatu kan mana hidhaa keessatti du'ummoo qotee bulaa fi daldalaa biyyattiidha. Gantuu, baandaa, farda wayyaanee, jinnii, shanee jedhame inni kaan dhuma gaafa kaan uummata beelarra jirurraa kottuu biddeen toshiitii biddeen kennii isa dandeesseen sangaa kennii akkas godhii jedhameeni. Hayyooleen tuni kinoo kanatti biddeen baattee dhaabbatti dhugaa dubbachuudhaaf biyyaaf gatiin numa kaffalamaa osoo dubbiin akkuma jedhame dhugaa biyyi rakkina keesheen ta'e garuu biyyi gareemti lama wal rakkisee lola gurguddoo banatee kottu waan adeeggarii yoo waan adeeggareeti Itoophiyaan miti warri Tigraay jirus yoo Tigraay irratti kaatee lolleetti jiraataa Tigraay miti jedhee hundinuu walitti ka'ee haqni eessa waliin jiraasa jedhu ani murteessuu hin danda'u uummata murteessaa atis murtii mataa keetii anis murtii mataa kiyyaan qaba garuu haa ta'u malee isaan kunis ilmaan Itoophiyaati murkeenyaa jedhamanii har'a akkaataa kanatti jiraatuun ilmaan sabaaf sablammii Itoophiyaati. Waraana taataa Itoophiyaa diggatuuf jedhanii qabanii deemanii isaan kunis Musolooniin hin ergine ilmaan Tigraay dhugama lolumarratti maarrakamanis wahuma fedheefu walaakin asi keessa abbaan tirfee argate warra Itoophiyaa takkitti aadaa takka amantii takka warra jedhaman san warra isaan kanaa qotee bulaa fi daldalaan jiraattonni Itoophiyaa keessa jiraatan Itoophiyaa jechuun yoo isaan tahe baatii 7 har'aa mana hidhaatti darbatamanii otoo boru iftaan bahanii ilmaan ofii argan ilmaan keenya agarra jedhanii ilmaan isaanii abbaan keenya boruu iftaan akkuma ebeluufaa gadhiifamee dhufee manatti agarratu jedhanii reeffi isaadha kadhatamee mana hidhaatti hanga baafamuu takka bira kan gahu inni kun immoo gantuu Itoophiyaadha yookiin Itoophiyaa miti jedhameeti isaan kana jedduutti eenyu Itoophiyaa akka tahe Rabbiin firdiin isaadha yookiin murtiin isaadha duniyaa irratti hedduu hin ariifatu guyyaan faradunuma jira. Kanaafuu adda waraanaa isa jedhu
wanni adda waraanaa jedhamu kun nurra dhaabbatu qaba. Nuti mataan keenya waraana keessa jirra wallo. Waraana irra jira wallo. Waraanni asii namni du'ee malee oolu aanaa kanaan aanaa jilli dhumuugaa waraana faannoo jedhuudhaan lolan. Faannoon ammallee nama ajjeesuutti fufee nama jedhan ofii wal lolanii guyyaa hunda dhukkaasa jira. Soomaaliyaa mata heera jedhan eessa shawaroobitu miti. Kana waan kanaan dubbatan laa kanammi kan dubbatamu shonogii fi onog kanuma kanaa saamu. Oromoon Oromiyaa irratti lafa isaarraa daguuggamaa jira. Warra naannoo biraatii dhufeen. Gaafa qawween takka dhukkaatee akkas tahame yookiin hin tahamne. Abiyyi Ahmad gadi bahee Facebook irra ani iyyee na wajjin iyya. Islaama dhumee akkasi dhumee jedha jechuudha. Kanaaf kana hundumarraa wanni nu fiixu ummati murtii mataa ofiidhaa kennatudha. Murtii mataa ofii wanni caalan jiru gaafa namni si murteesse badde murtii mataa keetii ani biyya kooti irratti waan natti dhufu qeebala malee bakka hin beekne warran diinummaa isaanii biyya kufirummaa isaanii hin beekne. Dhugaa dubbachuudhaaf zamachaa Minilikii fi Birgeedii Minilik liyyuu hayliin isaanii Birgeedii Minilik, Birgeedii Tedros, Birgeedii Eessaa jedhamee warra maqaa baafatame Girgoos jedhamee warra maqaa baafatamedha. Birgeedii Girgoos keessatti warra siiqalamee isaanii wajjin nyaattee dhugdee isaanii wajjin maqaa samminootiin dhayisiin jedhanii dhoogtee achii dhuftee ati obbolummaa kan kee hin beekumti. Gabaabamatti wanni walii haasa'uu qabnu murtiin kan kee biyya keetii irratti bara darbe deemanii baqatanii yeroo dasee gahan Oromoo waan jedhame ajjeesaa rashanaa jeneraalaa huduu tahee isaanii gantuuni jedhanii warra nurra murteessaa turedha. Kanaaf wanni yaadatuu qabnu dubbiin bara darbee isaan akka nu geesse obboleeyyan keenya mana hidhaatti isaan fixaa jiran qabeenya nama meeqaa qawwee fi hamartii dubartiidhaa harkarraa baafatan bara darbe isa san hin daganne nuti. Kanaafuu obbolaan keenya sheekoleen nu dura taa'uun malan jaarsoleen gurguddoon manatti xooramuun maltee fi fayya qabeessinuu namni hangana gahuu mana hidhaa sheenee takka kulaalitiin takka sombaan lafatti dhiitanii isaan ajjeesan eenyu inni nu hidhuu fi deemnu immoo eenyu jedhee gaafii kana kaasuu qaba uummati gaafii kaafamuu qabu tokko isa kana jenneeti amannaa odeeffannoon har'aa qabnuu fi wanni akkasuma yaada uummataadhaa dubbatuu qabnu tokko isa kana gama kaaba lolaa akkuma dhuma irratti lola kaabaatiin wal qabatee gama kibbaa Tigraay jedhasan yookiin kaaba Itoophiyaa karaa raayyaadhaa akkuma ammaan dura waldiyaa irra dabarreerraa magaalaa sheennee loluu hin barbaanne maleedha jedha warri Tigraay. Warri bilxiginnaa immoo huma tadamassaseenoo jedhan akkuma barreessanii tadamassasuu jiranii akkas ta'uu jiranii Finfinneerraa karaa Eertiraatiin sheenneerraa Shiraaroo qabanneerraa Maayisabirii qabanneerraa kuni gama bilxiginnaatiin isa jedhamudha. Gama jiraatiin ammoo Soqotaa akkuma waldiyaadha. Soqotaa magaalaa seenuu barbaanne malee kiiloomeetira 10 irratti 6 irratti itti marsineerraa Soqotaa fi Laallibalaa jidduu karaa kunneerraa kuni kan warri kaabaa yookiin warri TDF ofiin jedhudha. Warri mootummaa Itoophiyaadha ammoo kun hunduu sobaa labalabuu jirra karaa Gondoriin akkas gooneerraa Maayisabiriin qabatameera adda arqimoo maal bakka jedhamu akkasuma Shiraaroon kun faan karaa daangaa Itoophiyaa nutti fakkaata ture. Gaafa duraan nu sirbaa turanii daanshaa akka darrasu Shiraaroo qirbina'u jedhanii waa'ee Eertiraa loluudhaa gaafsan haasa'amaa ture. Har'a immoo Shiraaroo loluun akka Itoophiyummaatti fudhatame. Kuni karaa hundaanuu akka jirutti tahee gaafa nu bira gahee murtii mataa keenyaa fudhatuu qabna. Murtiin mataa keenyaa har'arraa jalqaba. Nuti lola daangaa babal'ifannaa ebeluu harka micciiree waan barbaade matlatteeffachuu walqaayitii sagadee gadhiisiifachuu akkas gochuu waan jedhamu keessatti yoo hirmaatte deemtee Asaaminoo Tsiggeetii wajjin warra Asaaminoo Tsiggee mataatti baatee Minilik Zamachaa jedhu loluu wajjin lolte akid minishaa walloo jedhamtee deemtee lolta malee ati koomaandoo Riippablikaan Gaardii jedhamtee meeqaan loltu. Kanaafuu maaliif akka loltu eessatti akka loltuu fi jarri kun immoo siif fira ta'ee fi diina ta'ee addaan baafatuun carraa mataa keetiiti kanarraa kana fakkaata ture. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sinin jedha Walloo News Network follow godhuudhaan akkasumas like karaa Twitterii kana namni keenya hedduun baay'isu karaa san dhuftanii Twitteriin duula adda addaa geessamu achitti waan argataniifu Twitter banattanii karaa Twitteriitiin dhuftanii asirratti illee waan deemaa jiru gaazexeessota addunyaadhaa yookiin miidiyaalee addunyaadhaa maal akka waa'ee biyya keenyaa dubbatan isaan biraa xiqqoo takka dhugaa argama warra biyya keessaa propagaandaa guddeessan beekamu kan jedhuu fi
haqa uummata keessanii dhagahu akkasumas karaa yuutuubaa achiin kan duulli nurratti diddeemsifame sangaan raada dhaleen jedhamu sun amansiifame uummata Itoophiyaadhaan nuti ashabbaarii jedhu karaa hundaanuu dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaan qawwee isa guddaa akka ta'e beektanii karaa miidiyaa hundaanuu duuluu qabdanii isin jedhaa keessumaa ilmaan walloo dirree tuktuk taphatu sirbuu qophaan duniyaas waan biyya duniyaan booda jiru akhiraa jennu sanis khairin itti fakkaatu gandi sun ganda yaadan feenedha ani yeroo hunda yaadan achirratti dubbadha yaadan ani dubbadhu san waa'ee jibbaa dubbattaati waa'ee jaalalaan dubbattuun sirbitu jechuudha gabaabumatti kanaafuu akkasitti akaawuntiin isaallee irratti gubate achitti warruma wal arrabsu laaluu walee wanni jiru karaa miidiyaa uummata keessanis faayiduu isinillee faayiduutti kallattii akka godhattan kuni gorsa kiyya. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.